Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamara kafuri kam jettan dhaggeeffattoonni kan koo. Viidiyoon kun viidiyoo tun baay'ee tokko gabaabduudha. Hamster combat irratti namootni baay'een achievement irra ergisiintanii booda gara dhumaa irratti akkuma asirratti argartan cheating is bad jedhamtanii jirtanii. Kana jechuun accounting keessan baan ta'uu danda'a yookaan immoo accounting keessan isirraa cufamuu danda'a akka jedhamutti barreeffamni kun kan dhiyaate cheating is bad jedhee gubbaa irratti we have detected some suspicious activity on your account, please keep it fair jedhee isiniif barreessee jira. Cheating is bad jedhee kan isiniif dhiyeesse kun accounting keessan keenya baan ta'uu danda'a namoonni jettanii nagaafatan jirtanii barreeffama kana namoota baay'eedhaaf fidee jira. Namoonni baay'ee yeroo ammaa kana irratti gaaffii adda addaa nagaafachaa turtanii so wanti kun rakkoo qabaa moo hin qabu accounting keenya baan ta'aa yookaan immoo ni cufamaa kafaltii hamster combat nu kafalu wantoota jedhan baay'eetu ka'aa jiru. Sababni isaas accounting kun cheating is bad jedhee asirratti barreeffama kana nu fidee jira. Kana jechuun accounting keessan detect ta'ee beekamee jira. Activity-wwan hin barbaachifne fakkeenyaaf bilbila tokko irratti accountii garaagaraa baay'ee banachuu kana qofa osoo hin taane kee yookaan furtuu san argachuudhaaf jecha bootiiwwan adda addaatti fayyadamu bootii tokkotti fayyadamtanii akkaataa ittiin qulfii baay'ee sassabachuu dandeessan illee kanaan dura isin barsiisee ture. Yeroo san isin barsiisutti garuu itti gaafatamummaa akka fudhattanii ofii keessanii hojjettanii illee isiniif ibsee ture. Maaliif wanti kun accountii keessan baan akka ta'u godhuu danda'a waan ta'eef yookaan akka cufamu gochuu danda'a akka kafaltiin kafalle godhuu danda'a waan ta'eef itti gaafatamummaa fudhattanii akka ittiin hojjettanidha kan isiniif ibse. Namoonni baay'een garuu warroonni bootii sanitti fayyadamtanii furtuu baay'ee hojjettanis warroonni warningiin kun yookaan immoo cheating is bad jedhee ittiin hin barreessin jira. Akkanumallee immoo dhaggeeffattoota koo osoo wanta tokko iyyuu hin balleessin fakkeenyaaf accountii isa lammaffaadha wanta tokko iyyuu wanta balleessin jiru bootii sanitti linkii bootii sanitti fayyadamee furtuu sassabadhee jiru. Akkanumallee accountii bilbila sanarratti accountii garaagaraa hin banne wanta hin balleesse tokko hin jiru step isaan jedhan qofaan kan hojjetaa ture garuu isarrattis cheating is bad naan jedhee jira. So kana jechuun of eeggannoodha akka of eeggannootti malee wanta kana baan gochuu osoo barbaadanii accountii kana baan gochuu osoo barbaadanii karaa social media isaaniitiin beeksisa wayii nu beeksisanii viidiyoowwan baay'ee barbaadee daawwadhee jira. Akkanumallee channel isaanii irratti illee wanta beeksisan viidiyoo adda addaa daawwachuudhaaf yaalii taasisee jira. Wanti isaan gallakkisan tokko illee jiru garuu asirratti namoota baay'ee irratti jechuudha cheating is bad jedhee achievement keessatti gara dhumaa irratti nutti fidee jira. Kana jechuun ammoo accounting keessan baan ta'a jechuu miti akkaan yaadutti jechuudha. Akka yaada konkotiitti fuulduratti garuu isaan maan nu beeksisanii accountii keenya baan godhuu heduu moo yookaan immoo nurraa cufuu heduu akka kafaltiin nu kafalamne godhuu heduu wanta jedhu bal'inaan fuulduratti ni ilaalla. Akka yaadutti garuu dhaggeeffattoota koo of eeggannoo akka goonuuf kan nu fideedha wanta kana. Of eeggannoo kanaan dura isin hamster combat irra hojjettan gochuu qabdan keessaa muraasa kanaan dura isin hojjedhee jira viidiyoowwan saniin daawwachuudhaan irraa fayyadamuu ni dandeessanii. Garuu wanti isin hagana hunda isin yaaddeessu hin jiru. Namoonni baay'een gara komantiin cheating is bad naan jedhee jira jettanii nagaafatanii jirtanii achievement irratti gara dhumaa irratti. Kana jechuun accounting keenya salphamatti baan tahaa yookaan immoo nurraa cufamaa kafaltii hamster combat nu kafalu jettanii warroonni yaaddoftan jirtanii wanti kun garuu wanti qabatamaan kana jedhamee kaayamee hin jiru. Yoo biraa garuu wanti kun maalidha maal irratti hundaa'ee ka jiru announcement channel isaanii hundaan jechuudha. Kan hamster combat jechuu kooti karaa sanii wantoota argame isiniif fida. Viidiyoowwan bal'aallee daawwachuudhaaf yaalee ture kan biyyoota afaan ingiliffaatiin hojjetaman isaan irratti illee wanti dhiyaatin jiru keessattuu biyyoota hindii keessatti yuutubaroonni ciccimoon ni jiru. Jaras daawwachuudhaaf yaalii taasisee jira. Yuutubaroonni sunillee wanti qabatama wanti fidan hin jiru. Keessattuu bootii sanii fayyadamanii warroonni kee yookaan immoo furtuu 900 800 walitti sassaabatan jiranii garuu haa ta'u immoo warroonni cheating is bad kana of eeggannoo kana hin kenniniif jira. Akkanumallee warroonni kenneef jira. Hamster combat detect godhee wanti baasaa jiru sirriidha jedhee yaadu. Kanaafiyyuu wanta baay'ee nu yaaddisu hin jiru. Hamster combat akkuma kanaan dura hojjechuudhaan itti fufaadha. Wanti haaraa yoo jiraate immoo kan isin beeksisu ta'a. Viidiyoon kan koo gabaabduudha. Viidiyoo gabaabduu kanarratti of eeggannoo kanaan dura hamster combat irratti gochuu qabdan kan kanaan dura isinitti hunda isaatiiyyuu gochuudhaan keessattuu linkii bootiiwwan adda addaatti fayyadamtanii furtuu kanneen baay'ina walitti sassaabachuu irraa osoo of eegdanii akkanumallee accountii garaagaraa bilbila tokko irratti banachuu irraa osoo of qusattanii baay'ee bareeda jedhee yaada. Wanti kun garuu akka eeggannootti malee wanta addaati jedhee yaadu. Kanaafiyyuu kafaltii nuuf kafaluu hin dhaban jedhee wanti kun wanta nurratti dhufeef qofa kafaltii nuuf kafaluu ni dhiisanii yookaan immoo accounting keenya baan ta'a jedhee hin yaadu. Isin garuu of eeggannoo akka irraa gootaniif viidiyoo kana kan isiniif qabadhee dhufe yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti dabna wanta addaa yoo jiraate kan isin beeksisu ta'a. Hangasitti nagaan naaturaa isin jedha. Warroonni YouTube channel kanaaf haarawwatan subscribe godhaa. Viidiyoo kana immoo like godhaadha. Hiriyoota keessan dhaqqaba. Yeroo biraa viidiyoo biraatti walitti deebina. Horaa bulaa.